Badar tu mana taraga jiran ti kobe furam bak wala kamana balesi. Nanti ni ya boh. Nanti na udah tam orang mana racikan. Mama taraga jiran badar tu kobe iste kobe dulu hinse siapa mah. Nanti ini mah udah tam ni. Udah tam ni sini. Garu dua kabda soalnya bawa te kana kati sasare putih dan orang luar kampus wala. Mak. Mari. Siapa itu mana aja? Silawati obor lang hote. Badar tu macam amma kana ciba bawa tu macam cerai ini mana ini bawa te aja. Aki kita me sama. Ulat. No dene me. Kalau ulat dan tak amma syawal. Mana ada. Tapi nak badar tu sebenarnya kamu. Anggan nak kanani. Wan tidak kau lenjur ila badamu jadi marate. Akabit kita ganna ngurati. Kita ganna abba to hindi. Dua ganna mau tu Rabbi namandi beda mak seorang mau tu. Oh jarti sini. Bisa unda garang ko aga naga. Poda sifu aga akka suwajar tiga nasu akka sufu bot egira. Oi suni chomte mo ulka. Pada. Ati kate kasi jadi lumarra kibati ke sabita abara tu sabu akas minjur ofile kana kasi aka ilkan karkaro wasiya na manjur fakata ko ilkan karkaro fakata da badara sini sabita mana gandalate Masih ngaku me mase mante dun dille sana dun barangi ile kana badara tu yo atigete itu sunan kita kitis ergin amma jeda kiru ilkan karkaro fakata kan namu masih jeda Wah, Faisa le suki jira da zikte anya itu. nama anak kongkong yo di stone hello amma di amma ka Faisa वो तुम्हें ada Fatia jira inu dia masih dewa itu sohar ka betul negara kabar daerah tunanya ada masa nggak tahu nggak ada juga dia bandar tuh berarti nunggu badar tu mana taraga jiran ti kobe furam bak wala kamana balesi. Nanti ni ya boh. Nanti na udah tam orang mana racikan. Mama taraga jiran badar tu kobe iste kobe dulu hinse siapa mah. Nanti ini mah udah tam ni. Udah tam ni sini. Garu dua kabda soalnya bawa te kana kati sasare putih dan orang luar kampus wala jano aja aku kampus. Amma kijibini orang kakak nutin kijibini amma. Anak pun anak kecil yang tu bun ninjuru ke semua gara shamu mereka wi sisok arfani buna ada buni mana kata kau di date buse vi fitani tininja ani kata kami tu 1500 kepian anjir mau 25 bufta orang sisok arfani bak ani de na buna la fajiru semua la fajiru ke semua arfani tininja de apa aku la fura basare isanu sisok arfani oh so apa orang gimana karena tinggal ekam ya obas dan dia mau bab ke semua ya tiga lu bate ke semua ma obam mere apa ulah basa itu dah orte sama kan nanya tan injure buni mana kan tabur budi tadi kan ingeta anu mama lu kita amma marka ji sa rajal lenda turang mere
Cuma agartaa yeroo maqaa ishee qullaa. Si agarsiisaa barbaadde kurra heeraa multe. Amma laal sitti maal? Qaaliyyaansi bunni laal tabirri soddoma galta argiteemi akka duraanii yookiin ganama galgala guyyaa dhuguun hafu. Guyyaa takka tama guyyaa takka birisa galtama baafna guyyaa sadii dhuun. Ammoo ta'e buna dhuguu bajaa qaban guruupiin garee goonee haadha warraadha amaaneetii hodhunne bororraadha faaxumaatiif iftaa warraadha jamaaliitiif kamsaa nutti akkasii hoteelli malee wanti nu hawwaatu hin jiru bajaa garaartu hunduunaan. Dhugaa jettee hibaddi dabbaadha. Dhiisuufis mataan buqqeen nu iyya maal goonaa akkasii guruupii yoo kadhunnu malee nuun ta'u bakka barana Dhugaa jettee dabbaadhaartu jireenyi qaalii taate maa takkitti maani bunni malakkaan burii soddoma taate sun nama gaara. Maalumaa likkee jettee dabbaadhaartu maalumaaf akkanatti buna burii soddomaan qaalii godhan jireenyi qaalii taate akka gabaree dhugu beekanii akkana godhanii. Dhugaa jettee dabbaadhaartu. Qoyyaan qabeena arsaaru amma guruupii nanunne malee nu awwaata guyyaa birisa galtama baasaara sibi amma gatina arsaara na laka sammuu beena jeeqaaru akkamitti ati akka bunni malakkaa takka alkaanuma safaranii si kennani odoo beektu akka birri malakkaan takka birri soddoma galtee odoo beektu maal jettee ati kanneen itti waraabdee jooks itti kennitee itti waraabdee nurraa baafte. Dabbaadhaartu ati yoo jettu kana keessummaa si dhufeetiin hin jedhatame afaan qullaa Otoo ani galii maa obaaftee sin jedha kana akka si gaafataa. Yoo keessummaan hin baay'ee buna dhaabamee Haa ta'aa maal goonaree nuun duuna. Sheemi si qaba dabbaadhaartu. Agafe maalirraa kana sokoo dhufanii taa'anii nanneganii buna dhuganii buna qarraanii qabaanii. Namni laashi muutii sirraa dhuddee baatii laal buna. Dabbaadhaartu jedhisnee sheemi si haa qabu. Sheemi maalisi? Sheemi wanta nyaata wayiiti moo maali natti nimtu? Sheemi wanta nyaata faayina wanta nyaata. Qaawwanaan baratti na fakkaate yoo kiyyaa. Sheemi maali nana nutti himka maali sheemi hundeetti? Sheemi wanta nyaata moo wanta dhugan natti nimtu? Eegan beenne dhiis. Duraan namni hin dhamaanin kan oolate. Maali? Raqabiitu mana hin jiru. Maasila waati saa burreessitee? Waati yoo maali? Mee caammaa kanatti baafadhu mee barri jala kaayi. Manaayin waafate bu'ajaa. Maati jibdaa mee caammaa? Ulaan. Maal ta'e mee? Kan na ulu deemta caammaa bishaan Ana mana ajaa'ibu. Kana caammaa gadi kun sooliin meera itti malee caammaa kun. Caammaa kanaan deemtaa caammaa qadiidoo. Jiji. Teetuu qaliidoo fakkaata. Kana tun argitu jala soolii banneedha itti malee. Mee caammaa kun rakkoo maal qabee? Ulee galtee qaba. Kan na ulu deemta caammaa achirra raqabee bari jala kaayi nammoo akka isaan dhubeeyyuu maali maal hin jedha kana ajaa. Waan kana achi kaayi gamaa. Aske? Fatura biyya tokko irraa teessee uffattu maa ammas ajaa'ibu. Hello. Faazari sii kenne be warqata cidhaa san fuudhedha samooni. Maal ol malee maal qabna yeroo ofuma wal jajjabeessine waliif fuuna. Faazari sii kenne amma mootu warqataa fi raabsatuuf deemaa jira bakka booda sii dawwalaa ka. Ina fina kaadaraa keessa cidhan irraa na fina. Eeshi. Barriin banaa jira. Cidha namaallee dhufne hojjetiin dhafi. Qaambaan himatti. Eenyu wadhee kanneen cidhaa keessaa. Haaftu malee yoo haftu akkana itti finne badaadha. Abbaa daraartuu fi sabbatudha. Kanuma itti barreessu. Abbaa daraartuu malaggate kanuma itti barreessaa. Ergi namaatu dhuftu abbaa daraartuu. Amma kanatti loola kaasi rajaa fixee yaada. Kun yoo kan baay'een. Kanallee si barsiise qabu rajaatti guurtee barsiifte. Maa barsiisaan durii mati guyyaa oolaa ooltutuyyuu ganama galgala illee jedhiseetuma as fiiga. Maali kun gamataa kooftaa kajaanni nutti qabdee. Willa durii nyaata. Amma kana loola achi kaasi. Yee. Abbaa daraartuu. Akkam jirta? Nagaa fayyaa. Nagaa qabdu. Daraartuu attam jirta? Nagaa fayyaa.
Atta jirtan. Saamaatiin manni hundu nagaa al. Nagaa kanneen. Baga nagaa taatan ka. Amiin. Atta jirtarre. Fayyaa baga jiraatan. Waliin nagahuma deemne. Waraqaa kana namarra raabsaa dhufta kalee sadeen gaddaati. Waraqaan kamaali mucaa. Waraqaa. Zoonii keessa moo maali ammoo takkallee barreessine zoonii keessatti illee baay'inaan jennaan ba'uu bichaa beeku. Bada mucaan baay'inaan jennaan hin ba'a maa qomaatti jira mucaan na hin ba'u. Lakka akkasii miti. Hirrifatina isin akkasii miti. Maali hin ba'u mucaa. Kuni waraqaan kinoo ka. Kuni keessa. Kuni waraqaan keessan jedha. Kamaaliiti. Dubbisa rakkoo qabu. Kamaaliiti nutti hin beeknu. Maaliif beeknaa nutti? Isaan killadhaa kan isaan isin yaa dubbisanii yoo ta'u. Mee agaraa ta'uu dubbis. Maaliif beekamaa kana dubbisee akkamitti isaan kennu? Hoori dubbisnee asa gurbaa. Akkasii maaliif naannoo timirtii kana yoo san dhiiftanii akkana jedha abbaa daraartuu. Jedheenii sitti fufi. Obbo Abbaa Daraartuutiif nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa onnee irraa kan madda isinaa ga'u jecha itti aansuun immootu dargaggoon Ayyub Amiinii fi shamarree Faaxumaa Roobaataan jedhamtu sirni gaa'ela isaanii gaafa guyyaan 10/9 bara 2007 waan raawwatamuuf firoottii fi hiriyoonni keenya hundinuu gammachuu keenya irratti maatii keessa waliin ganama sa'aatii 6 irraa eegaltanii akka nuuf argamtan kabajaan isin beeksifnaa jedha. Qopheessitoonni Isinis sasannii fi asiin gaabakka. isin haa ta'u. Bakka haa ta'u. Akkana jedhan gaa. Eega jedhanii jedhaa ka. Ishintu beeka. Amma koi kaama akka jedhan jette. Mee sargii kana waan nanuun hin qabna. Maaliif beeka ree maa situ beeka naf beeka. Ittiin muunee bakka. Ittiin. Ila mucaa. Barana. Taphadhe boqqolloo qarxii lama. Sagachadhe kumtaal kushet. Kumtaal kushet san keessaa kumtaal lama ansaraa lafaarra. Ansaraa wajjin waliin nan. Sanuu sooranii keessa sooranii kiiloo 50 meeqa taate. San gurgurree amma kiiloo ganaa lafaan qotachuu wanna mucaa. Kan nyaannu akkas. Amma kan daanaa ofitti waanuma nyaannu mee wantoota lubbuu teennaan gabbarru rabbii tokkicha kana beeku. Mucaa hanganna kanaani wanti dhaqqabullee jiru ila bada mucaatiin maraatte. Akkamitti cidha gannaan godhatti cidha gannaa abbata hundida du'a gannaa mootuu rabbiin namaan di jedhama oromooti kun mucaati cidha akkamitti cidha gannaa ganna keessa godhatti gisee birraa gisee namni akka eebba shannanu san godhattu ati gisee namni boqqoolloo galchatee seeraan waa qabu hin godhattu amma nun akka dhaqqabee dhufullee natti fakkaatu bada mucaan nameen. Badabbaa daraartu maaliin rakkanne amma kinoo harbaa kamsa maatii asin jeeqa mala fiigaa fayyadamne deemnu kaan nu ilaalaniitu maal. Amma mootu rakkanne uma ciqqi ima dhiisa diddamaaf ganna kana hin fuudhu malee jedhee dadhabsiisee fuudhaa jira. Lama taanee noo ta'uu jennee jireenyi kinoo ulfaatti akkaatu lamaan yoo taaggalannee keessaa baane malee akkanatti fiigicha yoo keessaa baane malee waa dadhabne akkasiisanii fi nurraa rafina. Daraartu isiillee qoritti waa qabadhaa yoo dandeettani aanna wayiillee naa qabadhaati nafi naa daraan irraa koottaa. Ila mucaa hoo danda'e hin dhufnu hoo dandeenye dhufnu hoo dadhabne moo wanti narra laatu akka hin jiru bobba'e. Bobba'e. Hoo danda'e hin dhufa. Warqata abbaa jamaalii tokko illee sirrii kennuu itti naa kennitani. Waa kennan nan deemu mucaa deemi ittuma kennadha. Nafi naa kan badaraatti balbalee maal qabna. Natti ni hina hoo danda'e dhufa wanti na dhaqaa dhaqaa jiru narraa ba'i deemaa. Nafi naa bakka. Daraartu isinillee isin nafi naa isin lachuu koottaa. Nutti ni hina qola deemsa. Yes koottaa bakka. Burumatti ni Ijaan gurra yaase darsalfatu. Ijaan yaase nutti yaa. Nu waan ofii nyaanne ofumaanii waan galle ibsinee bulluudhaan eenye. Beekatti akkas jettee malee silaamaaliin asiyyuu deemuu nu heduu namichi. Sarti koo irree fi shurraa bena sii baati. Asii baati. Koo siifi seennu maal tole isin fidi kaa asii dhufte. Dheengadda badaartu dheengadda kinoo gishee gabayaa gallu san abbaan gaarii sharafa dhabeennaan birrii waliin nu kenne san amma bakka dhiisii atummaan galiin jedheen amma isa naa fiduu dhuftee. Koo jaartiin sani. Gisa hundaa garaan koo aganagaa wadda si fuudhe akkasuma jirti ganaasu akkasuma kubbootee jira. Oi suni coomte moo ulfa? Badaartu dubbii bareeda qaaddeeti dhumarraa moo qibaatii keessaa balleessita. Maali kun safu akkana hin jedhin. Maal safu maal Safu guddaa. Ani biyyaa coomte moo ulfaa hin jedha malee bee wanti safuu keessatti si galchita kan jiru. Ammaali beekaree rabbi yoo hodhodhaan ima argatti siileen bakka. Kan akkasiin hin jenne immoo qaaqa maanqin.
Mas mama kara malee nama kara akka Maal an- asirratti ooftu akka liitii qal'isanii aseen gootu. Ani bee rabbi kenneefillee wanta akkasitti hin qabne hin coomte moo ulfaas hin jedhe amma kan Bakka isii gaafadhu. Yoo abbaa ishee warraa isii gaafatte namatti yoo yaa lootu yaa isa. Kottu bara gara kottu Maal badhaadhu? waya gadhe ta'i mega ta'i gad waya gadhe Maal? badhaadhu biraartu mana reefi dagadhe yaani sammuun dhiqqoon hojii dagadhe reef mucaan adda adda tageeti Maal ta'e waan badhaadhu? taane jetti gatta'i ka hirrifatee waan taane Maal ta'e ree nutti muka? mucaan adda adda kan geeti haatoorraasi hin deetteef Gush 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 maqaallee Ililili, mucaa gosh, fayyoo gosh, dhabiisan gosh, naan jedhe fayyoo mucaa buleetii keessanii mi? gatta'i ga sima fayyoo maqaan Gush 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 bakka rabbiin godhee fi rabbi abbaa daraartu wannummaa isin hin taane jiru obboleettiitti silatti meeqamee kennite mee qoricha aadaa kana fayyadamtee akka taatee mee amma argatte durba moodheera. durba horiiraan kana silkii sii gaafadhaa dhattee gaafachuu hin dandeessu. Yaani finnaa barbaada meettisa fuudhisan isii gateeta biraa fuudhuu ka'ee amma deettee fi badaartu hin deemna. Inni dhadhaa micciirraa wiillee taatu micciirreedha. Waaqolii Micciirraa lafaa birrii lafaa baaftaa miti. Amma kijibinii ka pooppoo takkaa pooppoo takkaa hin binnee fi mucaa urraatu kan ukkaage hin qabnu gattee amma ati qo'i birrii ashawwamaa lafaa rassasseeta. Moo ta'uu baatellee akkamiin raamna asitti raamna badara. Eebadee lafu mucaa sanirraa mucaa fayyadamu obboleettiin xiyyaa isa qabdi irraa nafu lakkan. Irraa naftu maal wal obbaree? Irraa nafu bakka fuudhannee fuudhii madaqaara irraa nafu. Baatu koo rabbi sii godhe deemu. Hojiin kun si ta'e hojiin kun si ta'e mi? Kiis bunni isaa immoo. Kis qulleessaa si ta'e? Bakka. Akka namti jedheen gaddaa sana garuu haadhallee yoo xiqqaa 3,000 ol hojjetuu qabna. 3,000 ol hojjetuu qabna. Eebi ambee waa sitti amanuufi ani hojii kan gaditti nama nan beektaa. Namicha dheen gaddaa san bicha gaafa namicha dheen gaddaa san bicha naasise namicha garaa guddaa kan itti ergisan. Gaafsan beekii duubaa dhaqee kiisii amma kan naqee wanti keessa kaatuun ooledhee yoo wanti keessa harka naqu waan jawwee qabsee marri fadhee. Maal godhaa ati kiisii maal godhaa bakka biraa jawwee qabee dhaan jedhaa banna nama akkasii lamuu nama akkasii bakka akkasii kiisiin kaatu yookiin kiisii qomaa kan yookiin kiisii kanaa malee daaftoo ofii hin zaqinnoon hin tutturin seente gadhabdee latte kiis bonna isaan kennamuu maal ta'u qabaa qulqulleessiteet qulqulleessaan beekaa akkas qulqulleessitee na bahu. Wanta bada keessa alamuu namichi akka gaafanii gabareen nan ergi. Gabaree bira jira birriin siin jedha. Gabaree uummata kan qabu. Uummata kan qabudha. Nama na gabareen qotiyyoo gurguratee waan barbaadu gurguratee midhaan boqqolloo qabu hunda gurguratee nama bahuu danda'u gabareen. Gabareen hin qabu naan jedha. Gabaree bira jira beebii maal taate birriin. Gabaree yoo gaafkaatti hin argite san yoo kiisii isaa naqu odoroo re'ee hidhatan yoo uumanaa dhaqu luukii maqaa namaatti qabatu kaalaafis namaatti qabatu. Akkasiitiin nan argin lamoo argatti. Atillee waan taane beebii maal godhaati odoroo maal godhaaf odoroo fuutee tiisi. Si mul'isu. Maal na godhan waa reeqaa maal odoroo waa akkasii fuudhee waan fudhiisi. Gabaree ilaalaal gabaree amma yoo gabaree kan horii gurgurate qotiyyoo gurgurate kana gartee itti dhandhaani. Ati keessa qulqulleessuu maqaan kan ta'e. Amma yoo argine hin dhufanii isii qulqulleessuu keenya dirqama. Badaraartu maal taatee namichi maratu sa'aatiin taane gana ganta dhufu danda'amu. Qo'i kan uffataa ramaan uyi. Ofiillee kana gaasii akka ilkaan karkarroo waan si nyaadha namaan jedhu fakkaata kun ilkaan karkarroo fakkaata badaraartu ni sirriisaa mana kan dalatte. Kaasi maa kummee maal ta'e? Maal ta'e dundi illee taa'ee nuti faranjii. Kaansi illee maa eeggatti naasoo kufi akka sadeebisin jennaan ni dhibbe. Ilkaan karkarroo fakkaata akka tokko waan si nyaadha namaan jedhu fakkaata. Uffatee kan fuudhan gowaa si hodhate amma kun waan si rasilaastee. Kanaan luka garagaraa uffatamaa badaraartu ila kana badaraartu yoo achi geette itti sun namni takkitti si argin caammaa jedhachi ruuqi kana kan ilkaan karkarroo fakkaatu kan namni marsin jedha. Nee maal wata isin jedha bitaasi maa kun caammaa luski maal ta'e akka jirtu Maal hin taane maa argaan jirtu
Kana nu kasih luka gara-gara apa? Nuti ini mau gratis. Dia dah hifat saat intan yang mana ban begini. Dia udah ya dia aku. Kau saudara yang acik itu yang makan acik. Nu kasih makan acik jadi. Jadi sih mau begini. Badar saudara yang acik itu kan makan acik. Ini kopi macam itu ya karena minta ketisi agar nama bisa komunikasi yang wani dan kakak makan. Oh ini koi. Wasinya ada nama kakak. Mereka jangan. Mereka kasih maku mas, ini kasih maku. Argi sama badar tu jadi agar kasih luka gara-gara tiba. Kasih di kamar aku bawa mama. Oh kakak nanti kejadiannya baru betul gimana? Kejadian dan kasih tu ada gimana? Tidak, sudah mati kan tidak mau menjadi timur dia dan serta. Kejadian. Rakkoon jira ba? Waan hunda waan argatu hunda kun hojii fuunee fakkaatti jira arraan. Garuu dharaan nyaatarta waan argan hunda adda seera addaan qodamaan jiru na shoodaadha. Maal si shawadamee amma maal shawadamee fi shawaan barbaadu hunda argataan jiru? Kan eeggataan na shawad. Bakka malee si shawadee. Amma kararratti ni na. Bakka ni. Kasih maki kumal teket bisa ada cedena. Kan kaki. Apa dah tu kalau masih nak bisa agar tarik. Ya ibe. Cuma cerita nasi. Ibe. Ila barkatan ni. Ila namlan. Barkatan dari itu. Ila bukan anak itu ini salam. Agak lain. Na ambalkan nam kabaretin na ginawang ofisin. Kakasi sunni. Ila gurde marani sin ko. Akala tumbelta ka gabara kana sunni. Oman qabata. Oman qabun jedin nama na sunni kana birin kisi mulun birri. Kunni yana odarara ini hida kisi ka ta dema bashtanya ta wono ibu. Bashitanya miti namni bashitanya na kamitti wonno qabate de. Akala tumbelta na kartu lagno. Amma man qabata re. Kakana kan ninin da nergi abate lemu. Siya maris me yalle so adam. Yalle to Kakana kagaba ejaran idati. yalle to adam ne kan yalle to dodam yari fi ne asiya yalle to amma kai gon asiya ne a cikin da ke mara ni kisin bulu na buɗe shi Sini subat. Mantap. Oi, mantap dulu. Waan intani maal ture gun waan gurbatin isaan kanneen gaddeeru sorqata maal godhaa fuutii Gatai muda daiman aja, kana onne ke sarkar ke daiman. onne miti waa inni balleessan beektani kanneen lukiin guriin nama na gaddeebisu Daiman mita gatai. waa inni godhen beektani miti waa inni godhen beekta mucaa ila kaale kataarraa wanti barumsanaa diddee wanti isiin naan goone maal godhe deebis lukii ka biraa bilisu Amma berarti bakal Imba aku bukan untuk imu jawab kadang hati akan onne ke sarkar daiman ini mita kati. Daiman akati tahu di sini. namichatti waan gaddeebisiisanii isaanii gaddeebisu waan biraa naaf namichatti aan gurbatti tana jeesuu qabaasini jala nama mee goraamee maal mucaa kisii hunda barabbari kafanti kiisi kana gaddeebisi wodoroo hudhuu qabaa ayyaani wodoroo kanneen gaddeebisi barumsa diddee namichatti Daiman itu sih kan? kiisi kana gaddeebisi wodoroo hudhuu qabaa ayyaani wodoroo kanneen gaddeebisi barumsa diddee namichatti isa gaddeebisi kana wodoroo maara isa gaddeebisi amma waan biraatiin jira Mal balik. hin balleessi mucaa mayoo waa itti wanna balleessan ni bakka akkas ilamuun tuquedha ilamuun tuqu amma hin deebituu ilamuutti ittiin deebituu bakka dhiisaa isin galatooma jedha dubartiin na didde isinuu ka argatte silaa otoo isin arguu baadhe fuudhee qaxitaa ajjeesuu dayyu lamuu jettee illaan beeku
عندما كانت من الجيش الجنة ليه ما الفا فوتي اسكني سنجد ظهور إلي من الجماعة هذا رين يجد كني قل هذا مال قرا فوت ريكي تنيني مال قرا فوت هذوك هادوفي كأندرا نما كان من الجيش الجنة كان هو مال قرا فوت انت يفتو كيزيد يا نو ما مال يجي قرا قال بلس نما كانت من الجيش الجنة انت اللي بقول انا مش كاسو ديك أو نفكر انا تنتاني مار دي اما ما فون رمى كيسي هوان فون الله فون إيه نو من الجيش نما كانت هي ستو من يستقبل تاني كان لا كمان بيني oh kan ni mal bara hutu ndira huwa kana kan ni fuli su faya di fuli wali faya di fuli gati kan ni na bawa tika ki dewi su dan gati kada itu wan bra fuli su lahu wan bra ni ham نما كانت هي لا إيه كانوا ما يودون غروبان بدي من كانوا ما أقرأ توم من اللين ده كانوا ما بدي لأنهم ده نوسينته كانوا بس كانوا من يودون يقول أوه راجع ركني براكات تكدان سنامي و مثلا يحتاجوا تبدأ تقال سكان أفهم بنيكان المسكت كمان أمبارح تقول وسودرا itu bateru aja yang sama gitu juga tuh bulannya sama kan cuma kan gara-gara nama nunjuk oke kesamakan badar tuh loh kawe enak aci badar tuh deh macam kalau sama kan tuh di sini nah saat itu udah badar tuh kalau macam misal patahnya lagu di apa mana baju rawe kasih aku memang itu jadi ini mati kasih malin tanah aku apa lu dia ini bayar aja kasih aja lu betul tuh lu berarti dia badar tuh mana بدي أنك كبر ولا سين عين naga ya dia enu ove naga فيا naga akam naga bagar rabbi naga sih kau naga bagar rabbi naga sih itu ursula ada mata meti dia bagawan si rabbi siat wa lagi sudah gaya mata ayo nak kana ka tule duga kadang kada late le ay abba je dusre ka digai jamati sibai mami naga akam met naga bagar rabbi naga sih ka آية mata meti dia bagawan siat sikawat meti dia golloti آمين ما تعرف ما Mara kau udah mati dia. Fayo no sedekah faisan. سوقي لك Suki dia me. إيه Aha. Suki abda ni. نعمل لين وبرنجور إنه نيات سني قد Matakar kau ya ini kata kene dunia makasih. Enu sebab tendai maka بربسو makasih. Berbisa tadi. Mana le bare gambaran ya tadi man. إيه ما قامي فايسة سنتا ولا سني ما يقول hello nagan dafi ko me da dafa bane dafa shi Kasih saja. Jangan meramu. mata adadi Waalaikumsalam Jamal mukenda. dole sani din ne kammo Mal dina. Amal mukenda ko. Juga Iya, akam. Jirta. deebire bilbila kana lalle Arwa. kuni bilbila jechuun jechuudha wanti inni hojjetu kulleen barbaadoo akka jaallattu akka sellee sii bana akka argatu kullee sii bana waan hin banamne tokko hin jirtu gara bilbila Maal maqaa isaa? ilaa si gara kiyya si dhufu seenaa ilaala silkiin orjinaal silkii amma lafa dhahee kunniin xiqqoo daaraa itti ta'e malee silkii isaa orjinaal silkii Maqaa isaa maali? maqaa isaa saamsiing Samsungii. saamsiing laa sobraa jettee bitate Samsungii ka barbaadamu. saamsiingidha laal silkii wanti inni dhabe tokko illee hin jiru silkii addaa gara bilbatu Aga meeqa? Aga meeqa sin dubbatu?
kuma kudha torba. Natti qaaliin ta'u. Silkii yeroo ammaa kuma shanii gadi hin jira. Hin jiru. Yeroo ammaa jiru. Bilbilli akka qarshii meeqa bitama illee hin beeku. Hin beektu ati naas. Lakkee ima beeka jechuudha. Amma silkii yeroo ammaa kuma 30 gadi hin argama jettee yaaddaa kuma 30. Maal dhiftoonni maqaa tafitti kalaali kana jechuun jechuu doon taane daaratti xiqqootti dibatatanii. Dhugamu. Waan biraa laali waan fudhate waan biraa jechuun kun maalis fakkaata beektaa silkichi waan barbaadde hojjeta. Kaameraa viidiyoo barbaadde illee yoo ta'e hojjetu jecha. Fakkeenyaaf amma akkanatti ilaali iddoo gamanatti illee akkatti illee waraabaa akkatti illee si waraabaa. Karla cibsamu. Soqoq birri illee fakkeenyaaf birri soqaa dhufu malee waan silkii. Haala gurgurachuuf. Kanaaf ataman bittamoo hin bittu. Hin bitaa gatii hojii gallu malee ta'a. Sirri jechuudha. Shashani fuudhi kanaaf waan ta'eef. Ilaala keessa. Lakkuma laaltamaa kun beesilkiin kun zeeroo sin jechuudha. Jechuun saamsiin bitee modelii keessa lallaalu barbaade. Haaroo takka. Fuudhaa fi harka keessaa baas bannaati jechuun daddafi birri as jechuudha. Waan biraatti modelta daddaftee harka keessaa baaftee birri oola keetti wali. Amma ka barbaadu qarshii. Baay'ee fuutee dhiis kan amma kun amma baay'ee. Oh. Eeshi. Maal jettanii mee laafii agatii? Bakka kun shan gadi hin qadasu. Qarshii kun shan gadi qadasu. Lakki 15 muluun godhin kan. Kuma 15 yoo taane amma silkii fakkeenyaaf amma kaameraa kaasuu danda'a. Daddafee yoo ba'uu qaba achi keessa jechuun amma qarshii yoo akka daddafee gadi asii ba'uu danda'a jechuudha baaduu. Daddafee ba'ee si guddata qarshii kun. Lakki dhiqquma laali ka. Mee amma namni illee narra namti bilbilaa jira. Nama wayii bira gahee deebi'a. Nama amareef. Kana bitture. Hin bitaa jechuun walii galaa hin bitaa laala hin deebi'ame. Laali. An kana saamsiin kenna saamsiingii sii fide malee. Sirri ma jedhe amma namni natti bilbilaa jira jedhe. Beebishaa daddafee ba'ee. Nama wayiitti inni dhufa atini silkii kabiraanaa fi saamsiingii nama neksi naa godhi. Saamsiingii naaf hin jenna saamsiingii sii. Dhiqoo gatii natti ol ka'e dhiqoo. Nama wayiitti hin daale amma qaba. Amma kana abbaa taree jechuun qaamnu si diqqeessuu danda'a. Beebishaa daftee baatu jechuun baay'ee amma waan biraatii miti. Fakkeenya waan tokko du'as keessa du'as keessa oduu qarshii akka qabu oduu wanti tokko jiru kan biraan jettee. Amma qarshii nu kenna. Gatiin alaalu diddee barbe gatii maa gurgura. Laakiin natti guddaa. Natti guddaa. Natti guddaa. Ayaa bakka ishee kuma kudha furii. Arana jedhu arana guddaa. Natti guddaa. Bakka hin deebi'a. Nama bira gahee deebi'a. Bakka ishee kuma kudha furii. Ara kootu booda deebinaa booda deebinaa. Maa fidinaan jettee Nama mana dubbisaa dha nama guddaan mana jira nama guddaan mana jira nama guddaan mana jira. Mana dubbisaa dha. Amma mee akkam goonaree dura fiiraa fidinaan jettee ande aarsaa meeqaa inni fide. Sumi dhuftanii. Fayyoo kiyya bakka waan isi fayyoo. Sumi nagaa jirtu? Nagaani? Fayyaa akkam jirtu? Fayyaa. Fayyaa. Nagaa. Nagaa akkam? Fayyaa. Jirtu? Nagaan Fayyaa. bakka rakkisi yaadu. Nagaa jirtu aamin aamin adaadii. Akkam jirtan? Maal waa kanaaf ni dhibee ammaa ifaa jan maal taatan maa? Suuqallee dhuftan maal rakkoo qaba? Bata mucaa kiyya bakka Akkam jirtan? Nagaami? Fayyaa. Fayyaa jirtu? Nagaa. Alhamdulillah. Bakka rakkisi. Baga nagaan dhuftan. Aamin alumaanu. Bee gammachumaa fi ani bilbilee malee bee akka isin ifaa janii fi miti yaa. Homaa rakkoo qabu bata mucaa kiyya. Maatiin keessan nagaami? Nagaa. Maatii biilee nagaa? Nagaa. Baga nagaa taatan. Aamin alumaanu. Suuqii dalagaara hojjetaaraan gurguraan hunditte meetiin tattee suuqii qabdanii? Suuqee waan aannisaa beeysiyyuu bal'inatti gatee manuma qullatti gatee achi deemee dhufaa jiraayyuu galgalaa jennaan mala isimaaf qe'ee dhufe ammaayyuu be. Bata mucaa kiyya ammanullee sabootii argufneellee be. Karaa fagoo. Amma arganneellee gaarii ho'itu argannee abbannee hin galle. Bata mucaa kiyya kanu aartaniillee hin dachaanu. Mee amma gannu dhiisa. Lakki daadhiin deemtanii hin bultanii. Lakki hin galle. Rakkoon qabu lakkiin bultanii halkan takkatti maal rakkoo qabaame. Mana qullaa gurbatiin yallee barumsattee kaatee
abura baratti badde si amma man namori Allah ka biyya takka ma rakkoon hin jiru ma ollaan lee ima jiraami ollaan qabdanii miti ma. Ittini manni kabadu mucaano aduma deebi'ee. Akkuma tasaa ol kaatanii. Akkuma tasaa kan sabatu na bilbilteen galee naani kaana dhufnee maa hojjaa. Bada mucaafi daa'imallee baga rabbisinii. Amiin amiin. Bada mucaafi qeen keessa bu'aa adda daaga. Amiin amiin. Qabeenyaanis ta'e namaanis ta'e. Amiin amiin. Manni kun haa guutamu. Amiin amiin. Daa'imni kun aayaa abbaadhee lafaa ka'u. Isiillee siree ibsitee akka ta'u. Fakana caalu hin jiru fa'a. Bada mucaafi. Amiin. Buna illee uumaa dhaabnee fi beeku. Homaan ta'u Guddanii deemtanii. nu gammachuu guddina Gammachuu gatii buna seera ofi qararreela. Isin bira hundi badabeetti warra ulaatti illee misilaa waliin guldamaa. Wala si takkeen tu agammaan galtu wala si soqan malee hin galtu. Amma saniif hin bada mucaa amma gaarii illee arganne. Amma daddafnee kaanee deemna bada mucaa ganniliisa. Akkanumatti hoo akkanatti taa'anii ta'u akkanatti. Homaa rakkoon qabu hin Homaan deemna. akkoo kubiyyoo suuqii addaatti dhiiftaniiti kan dhuftan taate gara suuqii deema. Nama hoyiituu kamachi jiru biraa dhufee bara nama qaasaa bilbilaa jibe. Meeshaa na bira kaatanii isa fudhatuuf natti fakkaate qaasaa bilbilan. Maqaan homaa rakkoon qabu. Deema. Baane isin hin bultanii kaa hin bultanii lakka. Bada mucaan dhaqina waliin sitti meemee bannaa hin deebina. Hin bultanii deemtanii. Hin deebina waliin ta'a. Deebina. Halkan takkitti sana guluu dadhabde. Homaan rakkoon qabu walatiin takka haga deemanii soqanii ofiin hin galtu. Xiqqoo dhaabatti. Warri hojjallee hin galchu waanuma nu galchu waa homaa rakkoon qabu hin deema. Afaanuma qullaa yaatanii. Qorii kanallee keessaan haguusa amman galadha. Lakka adaadii dandeenyanii Homaa rakkoon qabu kidaan habilii kanaan akka naannoo keessaa buusa. gaaf biraa deebitanii waa Waa homaa rakkoon qabu maa waa isin taasaniif waa hin ta'u. nu kana waa isin Akka biilee kaloo maa birii fadhanii dhiisaa hidhatta fi bakka gamoo deemte. Isin maal taananii waan akkana muuddan. Nisme wali pada wira. Marilla shana waktu. Makan nekana. jabaadhaa ka. Eshi kaa eshi isin geeggeessa. Isin geeggeessa. Hamaara kau kan. Adaadii galatoomaa fa'a. Homaa rakkoon qabu maa bu'aa maa guddaa ta'e. Eshi Ulfaadhaa haaleen eshi. Eshi. Ini tak kali gapai agar tu. Malah mana jaya. Adaadii asii nurraan badinaa kaa. Asyik. Nama deddeebi'a nurraan badinaa isin. Caammaa uffata. Masaraa hidhaa ismi. Masaraa hidhaa. Masaraa hidhaa. Eshi. Adaadii nurraan hafinaa kaa. Deebi'a achumaan nurraan badinaa mee gaaf tokko du'aa hin gootanillee. Karaa nagaa beena. Eshi karaa nagaa illee suuqata akka deeqa. Baay'ee. Ambas dirta. Just baay'ee nuti barri qollofee deeme maal godhaa jiru dukee maanya just baay'ee dabtee baay'ee siin jedhaan jiru namni maal tataa barri qollofee deeme maal hojjetaa argamu Beri lakar. namichi yoo dhufe tataa tarii amma birri maal raawwatan haa dabtee bahu dubte mi'a barri cufate isaan baate birri baay'ee fuute maal fi baadhoon namichi akka tataa deemuu danda'e keessumaa wal qixaqe dadda fi waan fuute fuudhi madabaraa qullaan jira madabaraa qullaa keessatti madabaraa qullaa keessa taa'ee hagin dhufu fuutee waa hunda